السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتم كبجمتو تدس غرغار سربي قدات ولتدچاني جرم اسلام من امنتي غوتورم امنتيلم الدنيا رجران كيسم امنتين وانون داف ديبسا قوبسا كنو دندم اسلام ما قفام سبب كناف ورلتاتس غر قرآن ديبيانم قرانو غرغرا غدو جلقباني جرانم قرانو ايغا قرانيم بودم وانتي ارغتنيفم وانتي قرآن كيستيب سمتو كتويسم ايغا هبتني بودم ور ربين افبانيفم لغاتنا كيبالس akkuma jirum warri jallinuma irra turu filates hedduuram atoo malim qorattuun hedduun isaanim waa'ee islaamummaarram dhugaa hubatan numa dubbatum qophii dhaatana keessa qur'aanaa deebinim seenaa takkam waliin tafakkurram jaarraaleen muraasa dura adawwiin muslimaa waa'ee nama kanaarrattim qur'aana kijibsiisuudhaaf iyaalii guddaa godhanii turanim atoo malim qoranno matama isaaniitiin godhanin bu'aan argatan garum dubbii duraan dubbatan sanitti akka qaanfatan isaan taasise seenaa nama kana kan macaafarratti ibsamerratti hundaayanim islaamummaa akkamitti busheessum akka yaadaniifi boodarratti ammoo kan qur'aana keessaa dhugaa ta'uu isaa akkaataa itti mirkanaa'e waliin ilaallaa na waliin turam. seenaan hardhaaf ilaallu seenaa haamaaniitim haamaan ministeera fir'aunaa keessam isa ijoo akka ta'e hundi keenyaa ni beekna. fir'aun namootaan rabbi jedhanii uf tuulummaan dubbatan keessaa isa tokko. seenaa kanas qur'aanuma keessaa arganna. maqaan haamaan qur'aana keessatti yeroo ja'a ibsamee jira. haamaan yeroo hunda fir'aunaan biraan dhabamu dalagaa hedduus isumatu dalaga. yeroo tokko fir'aun haamaanitti ajaja takka kenne gara samii bahuu barbaada fooqii yookiin gamoo naa ijaari jedhee ajaje. seenaan asii olitti dhageeffattan kun kan qur'aana keessatti ibsameera. amma immoo gara macaafaa deebina. macaafa keessas maqaan haamaan jedhamu ibsamee jira. akkasuma haamaaniin kun fooqii akka ijaaru ajajamee jira. haa ta'u malee akka macaafa asteeriitti haamaan fir'aunaaf osoo hin taane mootiin Xerxes jedhamuuf hojjeta. kiristaanonni jaarraa 17ffaa keessa qur'aana busheessuudhaaf qorataa turan osuma qorannutti jiran waa'ee haamaan bira gahanii wanti isaan dubbisan garuu waan kitaaba isaanii keessatti beekan akka hin taane hubatanii wayita kana gammachuun isaanii daangaa dabarte. qur'aana keessatti dogongora arganne jedhanii lafa dhiituu jalqabanii laala qur'aanni namni haamaan jedhamu fooqii fir'aunaaf hojjete jedha. garuu dhugaan jirtu haamaan fir'aunaaf osoo hin taane mootii Xerxes jedhamuuf hojjete. akkasumas haamaan akka qur'aanni jedhu biyya Masrii osoo hin taane dachii Baabiloon keessa jiraate. fir'aunaa fi Xerxes jidduu ammoo garaagarummaa waggaa 1,000tti jira jedha haasawanii. akka isaan jiranitti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seenaa kana qeesotarraa dhagahe garuu maqaa bakkaa sirritti hin qabanne. kanaafuu seenaa Masrii fi Baabiloon akkasumas fir'aunaa fi Xerxes osoo adda hin baafatin walitti make jirani. nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam garuu waan kanarraa qulqulluudha. waggaa 200 booda jaarraa 19ffaa keessa immoo qeesonnummaan kiristaanaa mariidhaaf walitti qabamanii wayita kana eega waan hedduu irratti mari'ataniin booda macaafni asteer jedhamu kan macaafa qulqulluu keessatti argamu qaama macaafa qulqulluu ta'uun qabu. seenaan macaafa asteer keessa jiru guutumaan guututti duriifim sheekoodhaan guutamee jira. kanaafuu akka ragaatti dhiyaachuun danda'u jedhanii murteessanii warri Yahudaatis macaafni asteer macaafa dhugaatii miti jedhee murteesse. alhamdulillah rabbii amantii mariin murteessanirraa nu qulqulleessite galanni si haa ga'u. dubbiin rabbii keenna dubbima isaatiin ilma namaa dhiisaatiin ambiyoonnii fi malaayikonnis kalaama rabbii keenyaan jijjiiranii ayatan qur'aanaa irratti mari'achuuf walgahiin yaamamu hin jiru. ayaanni kun rakkoo qaba, kun dogongora qaba, kun kanaan walitti bu'a jennee wanti sirreessuuf cinqamnuuf hin jiru. rabbiin duruma amantii guutuun ilmi namaa harka keessa hin naqanne godhee nuuf uume. alhamdulillahi rabbil aalamiin.
seenaan haamaan kan qur'aana keessatti ibsameefim kan macaafa keessatti ibsame waan adda addaa tahee jira. Isa kamtu dhugaa akka ta'e mirkaneeffachuun dirqama nama hundaatim. Saayintistoonni gurguddoon dhimma kanarratti qorannoo guddaa geggeessaniiru. Saayintistiin beekamaan Maawuris Bukeel kitaaba mata dureen qur'aana macaafaa fi saayinsii jedhuun qophaa'ee barreessee ture. Namni kun seenaa qorachuu akkaan fedha. Osoma qorataa jiru dhimma haamaan bira gahe. Wanti qur'aanaa fi macaafa keessatti argate garuu adda adda itti ta'e. Kanaafuu dhimma kana gadi fageenyaan qorachuu jalqabe. Kana gochuudhaaf dura dubbii qur'aana keessaa adda baafachuu barbaade. Sababa kanaaf saayintistoota biroo kan biyya Jarmanii fi Faransaay waliin ta'uudhaan gara Masrii imalanii. Sababni gara Masrii imalaniif ammoo akka dubbii qur'aanaatti haamaan lammii Masrii ture. Saayintistoonni kunniinis dubbii tana qorachuuf garas imalanii. Seenaa kana beekuudhaaf dirqamatti barreeffama hieroogilifiksii irra deebi'anii qorachuun barbaachisaadha. Barreeffamni hieroogilifiksii kun osoo nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hin ergamin waggaa 2000 dura dhabame. Ummanni Masrii hundi barreeffama hieroogilifiksii kana fayyadamuu dhiise. Akkuma ummata Arabaa biroo afaan Arabaa fayyadamuu eegalee jira. Yeroo Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ergamanitti namni barreeffama hieroogilifiksii katabuuf dubbisuu danda'us dachii tanarra hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee muuziyeemii biyyoota Jarmanii fi Faransaay keessatti barreeffamoonni hieroogilifiksii walitti qabamanii jiranii. Saayintistoonni kunniinis sagalee fi qubeewwan hieroogilifiksii kan Fir'aawnaa fi mootonni bara qaroomina Masriittiin fayyadamaa turan qorachuu jalqabanii. Fakkiiwwanii fi mallattoolee garaagaraa qorachuudhaan gara sagalee deebisanii. Barreeffamni hieroogilifiksii fakkii fi mallattoon yookiin simbooliin ibsama. Fakkii fi mallattoo sanniin gara sagalee deebisuun dirqama. Qorannoo yeroo dheeraaf eega godhaniin booda maqaa namoota hedduu dalagaa isaanii waliin argatanii. Maqoota tarraayan kana keessas maqaan Haamaan jedhu ni jira. Dalagaan nama kanaatis wantoota garaagaraa ijaaruu akka ta'e hubatanii. Kana booda dubbiin quraana keessatti ibsame ajaa'iba itti ta'e. Qorattoonnis kun waan namni dhuunfaan ofirraa kaasee dubbachuu hin dandeenye akka ta'e mirkaneeffatanii. Sanuu nama barreessuu fi dubbisuu hin dandeenyin dubbiin kun himamuun mu'jizaa itti ta'e. Dubbiin quraana keessatti ibsames haala kanaan mirkanaa'e. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraanuma isaa keessatti ajaja tokko nuuf kennee jira. Yoo waan an isinitti himaa jiru kana shakkitan warra beekumsa qabu gaafadhaa jiree nu ajaje. Nuti ammoo waan Rabbiin quraana keessatti nutti himu qabxii takkallee hin shakkinu. Warri shakkii qabu ammoo karaa barbaadeen haa mirkane. Qophiin har'aaf qopheeffade kanuma. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.